dhaloota irra dalaynee godaansa seeraa alaa yoo har'a lafaa kaaneen dhaabne qaanyiin teenya asirraa kaatee ilaa qiyaamatti waliin dhaabbatti. Waan guyyaa tokko khutbarra qaraanii miti kun. Waan guyyaa tokko ana ammaas dhaabbadhee lallabuun furmaata argatuu miti. Furmaanni isiidhaa dhaloota irra dalaguu qofa. Rabbiin deemsa qofa namatti mi'eessee kadeeme maaliin galeen hin jirtu, kadeeme maal argateen hin jirtu deemuu malee jechuudha. Mimoorii deemsaa Rabbi nu keessa kaayee ilmoon garaa gabbuutelleen silaa dubbattee nin deema jetti. Kun immoo akka hawaasatti, akka diinitti, akka ummatatti illee fashala malee takkaa milkiin takka keessaan argan. Namoota muraasa akka harree adiitti waan kana keessaan ajaabahe tokko tokko laallee irraa hafaan sanumaan imalarratti dhumne. Namoonni use malee madaa tanaan namni tuqaminuma takkata biyyatan. Ilaa yoomi usiinsi kun. Ilaa yoomi. Dhaloota irra dalaguuf yoo qaamni sadeen kun wal gargaare. Sheekni, manguddoon, dubartiin, hawaasni yoo wal gargaare malee khutbaan tokko lama bu'aan inni fidu hin jiru. Akka Harargee bahaa fi dhihatti, akka ummata Itoophiyaa fi Oromiyaatti guyyaa har'aa kana booda dhaloota irra dalaynee hijiraa fi godaansa seeraa alaa karaa malee ummata fashalse. Ummata irratti dalaguun dirqama tahaa kana isinitti gabaa. Osuma Qur'aana qaraanuu abdii dhabnee rizqii Rabbii gabrootaa kenna jechuun nu harkaa facaatee carraa fi hireen qajeeloo dhaggeeffadhu. Wamaa min daabbatin fil ardi illaa cala Allaahi rizquhaa. Carraan, qoonni, hireen qooda Rabbiiti jechuu wallaallee ijoolleen teenya hiree barbaada Keeniyaa fi Yugaandaa fi Misra tattaa'uu jirti. Maal gootan? Carraa eeggannaa jedhan. Hiree carraa eeggannaa jedhan. Miskiina wallah. Amma si gala waan hin juhun. Maali jennaan hiree duraa bade jedhan gariis. Hoggaa keezii wayii dogogon. Hiree duraa bade. Hiree eeggatu jira. An kana dhibe. Hiree bakki itti eeggatan Keeniyaa fi Yugaandaadha. Asin jirtu hireen. Eenyutu hiree godaanan maleen argatan eenyutu je. Ilmaan dilli biyyaa bahe kun amiin maal jeenaan ji seenaaf hin dubbadhaarraa. Gariin dhiibbaa haadha fi abbaatiin deeme. Ilmaan abaluutuu deemanii deema. Ati asumaa teessee ija nu qotta. Ijoolleen namaa yaatee biyya maarroo jirti. Haadha abbaatu dhiibee oofee garii isaanii. Awwaalchallee dhabnee lafee isaanillee dhabne. Lafee dhabnee beeke. Lafee qofaami kadu'ee kalluunni nyaate irra wayya. Kanamni qaanyii duniyaa irratti irra dalageerra kalluunni nyaate sanii irra wayyaa. Dubra keenya akka malee namni irra dalage karaa kanatti sanirra tagaraa qurxummii jirtu irra wayyaa beeke. Maqaan duurra mataan duu wayya jaan. Rakkoo kana hunda furmaanni keenya Quraana. Hayaa fi kabajaa nu keessaa xiqqaataa deemtu. Dubri xixiqqaan kuni akka nama waa marfee wayii jiranitti sammuu garaan galtee wanni isaan fakkeessa wanni isaan godhataa deeman nama rifachiisu. Dargaggeessi kabajaan xiqqaatee safuun xiqqaatee duulli sooshaal miidiyaa mana nu seenee deeraa seenee ijoolleen xixiqqoon irra guddaan dubri maal yaadda jii gaafadhu amiin maal jeenaan jii dubra amma amata 16-17 gahe kuni mobaayila ismaartii tokko silaa argatee duniyaarraa sanii maleen hafneetu. Koleedara waan qabnu itti baafnee tolchine kana keessa deemuu nu dhoorkanii namni kararra dhaabbate. Miskiina wallaahi. Karaa miilarra fuudhuu dhabne nuti. Karaa bitaa fi murga dubraa fi dardarri guute. Amadii galaa. Maal godhaa jiran? Duula hayaa kabajaa balleessu. Duula shiifa nama yaafachiisu. Duula kafana nama facaasu. Odoo nuti hin beekin
دول ندول خبجان هاوان كنا متى ميقرتي وريقا منسون قبوا آدمت فرماني خنا أدبا في أخلاق في ناموس أمة الرتي يفتو يا شيكوتي يا درسوت أمني توكو خبجا قبا أمني توكو صفو قبا أمني خبجان أمة تايا أمني صفوسات أمة تايا أمني خبجان قبل أمة تاون دندو أمني صفون قبل أمة تاون دندو خنا أمة خيستي إيقود أف wareegamni ulamaa'ii fi darasootaa fi nama da'waa godhu waan halkanii guyyaa hirriiba nama dhoorgu qum fa'anzir waan jaan kana tiisuudhaaf wareegama kafalanii kabajaa ummataa eeguun dirqama akkaataan fuudha fi heerumaa qajeello dhaggeeffadhu namni ibidda kanaan hin gubamin hin jiru beekaatuma use malee namu dubri osoo waa laallatuun geenye osoo bilchaatin osoo sammuun siituun bilchaatin kijibaa fi olola janaajjanaa halkanii guyyaa addan dhaabban kijibaan namni afaan dhadhaa hagaraa dhagaa ha afaan daymaa hagaraa hargiisa cubbuun tun dubra kanarra dalagamtee dubri amata diiddaman guutin haadha abbaa didee mucuma mataa ciraaroo tokko qabatee jala deemte ni deemen maarroo deemte dhol deemte gad deemte eeka'ee miskiina wallaahi haadha abbaa waan godhan hin qabanii deemte deemen waliin deeman akkana deema beet deemte jala deemen wajji deeman maal goona rakkii wal sattaruu gaariidha ni hahidha ni hiina baatii shan booda biqiyyoo ari'anii mana deebite haata binaasii maa qaceellotti abba hanga feete dhoysaa ooltullee sumaatutti waxa lamatu odoo filmaatan gayin odoo haadha abbaan mariyatin odoo sammuun hin bilchaatin garaa garre fiine oduun hin dhaga'u juulleen hin sodaadhamee waa garii beekatuma dhiisa gandi hiikkaan itti baay'ate sila gurrasi himaa beek batachaan asiin nu geesse batachaan nuti batachinu waan tokko odoo laallanne jala fiiyu booddeen isiidhaa akkana taate joolleen asitti jiruun fashalte tun ta bultiin fashalte tun hiree haa barbaaddattuu jenneet waan qabnutti baafneeti keetarraa murree keenyatti ergin achittis namuma rakkoo wal'aan namuma dhukkuba wal'aan inumaa haadha jalaa baateehu juuza biroo eegalte ammas akkana fashallee haf furmaanni kanaa qur'aana malee hin jiru gamana deebinee ilmaan irratti haa xiyyeeffannu yaa haawwan keenya yaa dhiira teenya dhiira maaltu as jiraami miskiina hoggaa muhaadaraa fi walgayiin akkanaa dhufte darasoota fi sheekotaa fi haawwan keenya qofaatu addaraaja kana keessa jira namni ijoollee tanarraa gaafatamu amma dhiirti ani laal shakkii takka hin qabu namni fuula kiyya duraa mul'atu kun irra hedduu isaa nama ijoollee miijaartii hin qabnetu ani kanattiin haasawa guyyu eessan dubbiin tiyya fi taphaati waan ijoolleeti dargaggeessatti waan ilmaanii hoggan haasawame manaama moo zaahira kunam kana wanni ol ba'uu nu dhoorka du'aayii teenya ta'aaminii dhabdee jajaarsu tokko du'aayii teenya nuti goonee namni aamin nu jalaa ji'uu dideetu laga keenya kana gabbu'ee jimarra qubatee mukarra qubatee digaluu ta'ee jedhu miskiina khabiira wallaahi badigalee digaluu taate jedhu eenyutti naasawaa ijoollee darasootatii fi dargaggeessaa jiraas keessa hunoo haawwanii jira haawwan kun kophaa maal godhame hin jiru abbaanii bee abbaan guyyaa rakkoon buute qofa lolata zamana dheeraa kana taa'ee dhaloota irra dalaguun dirqama dhaloota irra dalaguudhaaf ammoo karaan furmaataa tokkichi jiru qajeelonni na dhaggeeffadhu markaza imaamu ahmadii fi ka isa fakkaatu ka amma ilmaan 500 keessa jiru furmaanni keenya karaa tokkicha kana markaza kana bakka goonee akka ijoolleen teenya bal'attee qaraatu maallayni reefu asirraa himamu sun dhaggeeffadhaa warri
majlisni dhimma islaama magaalaa maayaa majlisni magaalaa awwadaay magaalaa haramaayatis dodochi keeysaan baan dirqamni dachii tana bituu warra san irra jira hawaasa magaalaa maayaa jechuun akka shaggar jechuun nama beeyne barbaadadhaa nama biyyan beeyne dachii tana bituun maayaa keeysaa ba'uun qabduu siin jee Allahu akbar iyataamaa tanallee barbaadu beekan Allahu akbar iyataamaa dubbiidhan dheeysan dubbii jalaa ba'uuf miliqan firraa dhiifadha feetus dhiis dachii tana bituun majlisa magaalaa maayaa qabdi khalee eegalamee jira ganaa awwadaay ni dhageessanii miisin isin duraan illee isin shakkuu beek namuma na fakkaatu warruma aadam kanaa garaana gube malee isinii mii beek gizee garii jara kana dhiisee isinii waan aamuu na barbaaddi qalbiin gizee garii ar'a nuti akka maayatti maayaa siiti miskiina wallah maayaa siiti shaggar siiti maayaa siitiin hawaashii gadiif maayaa dhabee dachii tana yoo namni nutti sharrake namni biroo fedhii isaatiin yoo dhufe malee biyya tanarraan isin godaansisee xarafa isin galchaa beek yaa sheekoo samagala duute yaa sheekati biyya guban qabdu awwadaay waata durii tiimi namni ufiifuu maal nyaannee bulla jechuun jira yaa sheekoo biyya guban qabdu nam tokko jechuun ni mala guyyaan har'aa guyyaa xiisha keenya rabbi irratti lakkooyinuu miti guyyaa hanganaan naa hafee hanganaan qabu rabbiin jennuumi guyyaan har'aa guyyaa quraana rabbiiti dachii babal'oo qaba warri awwadaay kun ooyiruu qaba hundi isaa ooyiruu qaba kaaree 200 isin irraa fedhatu gurgureetin saniin bit silaa arra odoo masgiidni rabbii ka gurguruma ta'e masgiida kana gurguree dachii san binna silaa mana rabbiitun gurguramne malee innaa yaachisaa ta'uudha warri maayaa dachii tanarratti wayta bilchaate ollatti iyyata rakkoon hin jiru akka reefu asirraa ja'ame ollatti iyyata sodaan tokkolleen hin jiru killilii harariitu as jira ollaa kanatti as deebee iyyata kana bira yoo dhabe dirdhawaa jira gabbu'ee iyyata san bira yoo dabree dubbiin mudattee qilleensa irratti ol ba'uunis ni jirti miskiina wallah masii galaa dura immoo ufii bilchaatanii nama dabran malee saattoo gootee eenyu ibsaan eessa kutu ibsaa eenyu kaa batat reefa sijuu tokko batat gootanii namni isin irraa qeebalu hin jirutu masii galee duula sakattaa mixiidha duula hasasaa mixii duula mixii hamanni tokko beet la beet miskiina mana maraani beeyta hasasa beet la beet hoxxeen takka ta namni keessa ol seenee bulu awwadaa irra osoo dachii tanarraa qoodan fudhanne akkanaaf neetu arra guyyaan fatanaa keenya as booda amiin maal jeenaan jii awwadaay durii miti kolkolo awwadaay dur rabbiin waa godhu yoo jette an keessa jiru beek awwadaay dur maal isiin awwadaay duraan maal turte waan jabarra turte awwadaay dur rabbiin waa godhu ta dur rabbiin ittiin godhin awwadaay guddoo rabbiin waa godhu guyyaa fatanaa tana dabar fatanaa tana guyyaa dabarre du'aayii awwadaayiif hin jinqamin du'aayii godhu atillee naamin hin jiin dhiisi birra qabatamaan guyyaa kana finna sakattaa mixii hoxxeen takka ta namni ol seenee bulu dachii sana keessaa qooda qabaatu godhu labsiitiyyatu akka humnatti namni waa hojjata
guyyaa ani qibaaba fi googaraa fuudhetiin baaburrahmaa jaaree beek. Allahu akbar. Qibaaba biddeena itti buufatan sibiilaa tokko ka biddeena xixiqqaa itti buusan san hunda fuudhee distii wanti alawaada keessa. Allahu akbar. Arra guyyaan akkasi guyyaa wal jala dheeysan guyyaa nama muraasa maqaa laqqawanii Abdii fi Haaji Mustafaa fi Haaji Yuusufii fi Haaji Amiin Ibrooti fi hin jiru guyyaan kana laqqawan. Guyyaan jama'atul ansaarii fi haadha baluuti fi haadha baluu qofa jala ija qabatanii miyar. Tokko nama maayaa keessa jiru dachii sana keessa waa qabaatuu qaba. Dachii argee jira irra deemee laalee jira. Yoo isin diddamoo fa in tatawalloo yastabdil qawman ghayrakum. Dubbiin safaaxaan hin jiru beek. Dadhabne duullu jechuudha. Duullu akka jaan booda gaa waan dhufan hin beeku. Waan ijoolleen namaan jettu. Kuni wareegama kunilleen abshir anaatti goga qabe durarratti wareegama koree waan kanarra godhamu dhimma islaamaa magaalaa maayaa jalatti warri godhamu kuyyoo hirriiba dhabee halkanii guyyaa akka maraatatti hin deebine humaan bitamanii beek. Bifa qabbanaawaa kanaan ija jijjiituu tanaan waan tokkoon fidduu beek. Ija diimtuutti deebuu qabdi jijjiitu. Beeytaami ija haxaawwataa wanni fidan hin jiru. Warri kun hirriiba dhabee manaa gabbaanan dachiin bitamtu. Sii gala haasawni? Naafiyati immoo mana keessa deebi'i jecha tokko ni beeytaami lukkurraa asitti jaamee beeki jechuun jecha laafaan se'in lukkurraa hamma lubbuu jechuudha lukkuun jabduudha beek gaafa san lukkuun humaatii bitii gaafa xiqqas jenne qarshii 50 fi 100 beek 50 turte arra lukkuun jabduu beek lukkurraa odoo amanni haarawni Itoophiyaa kun hin seenne dachiin tun bitamuu qabdi. Yeroo dheeraa mi beek guyyaa 20 hin ga'u guyyaa muraasaa fi kan. Allahu akbar. Waan argattan qabadhaa natti kootaa wajji haasoyinaa jenna maal hambisee namtichi. Beekaatiin nama sarbii barakaa isaa haa taasisu. Amiin. Amiin jette moo lamin jette? Mana dila achirra ijaarame sanillee firraa dhiisaa dachii naannawa san laala wama dachiin naannawa sanii itti gurguramu sannaa kan waan hafnee beek as booda nutis inshaallah namuu jechuu kiyya waan nu fakkaatuun dachiin tun akka dachii islaamaa taatu tattaaffii cimaa namuu godhu barbaachisaa warri duruu hulaa banee bismillah jeessuun akki jaan kuma 200 fi 100 reefunni asii lakkaa'u sun jarri akkije dubbii isinirraa fudhanne wanni kolkoloo Shee Amiin Mahrii gootaniif hin jirtu kas jee dhiirtii beek Shee Amiin Mahrii daqiiqaa dhimaa arganne mahriin keenya Shee Amiin naan jettee bara shee godii war bakka rabbii siin ga'e warri awwadaa akkije manguddoo fi naggaadeen hangi dhufe kolkoloo jaan wanni Shee Amiin Mahrii ta'uuf hin jiru waan mahrii hoodhaa silaa gallee wal mari'annaa eegammoo nu jarjarsitan tuni haa jalqaba isinii taatuu jaammalee hangana qofa kennin hin jenne jarri. Na'am. Tanattiin eegalaa mahrii sheeytijarraa buusaa. Masii galee taa waliin deebinaa jaan. Sii galee miyaasan? Rabbi guyyaa kana guyyaa barakaa nu haa taasisu. Amiin. Guyyaa addaraasha kanaa baate rahmataan Rabbi asirraa si haa galchu. Amiin. درجات دراء تنرى بين إن شاء الله رحمة الرب سيهاجل آمين رزقي ربي بيتنتي هادي بس آمين حركة خينجت ربي رزقي هادي بس آمين هوجسن إسنو خنا الرئيس نندن نبي ربي رزقي إسني هادي بس آمين مركز إمام أحمد يروق بابتي خبيث من ربنا هاجرسيس آمين إمام أحمد بر هبته مخنا جانبا ذكر جيسد بيكنا مسكين ما ذي قال ربي سبحانه وتعالى ما يسيدي لا سماجد وبني ماشي دراية
أنا برهو بطوخنا وبكم بيه بر أشيدي بري ما محمد أكاكاكاكا يلا دكتور بيجاباتي بو ربي برخان وهاتاز آمين ملكي إنه هاقل آمين ملكي إنه هاقل آمين هلا في الندى خنا ورا فلأتي به ربي إنه هاقل آمين هاوان كده جبيسات من جبل إيه مربى إيه إسني بيتن أكا قوتن جار سواخن نودي دي أكا قوتن إسنوني بيتن أكا قوتن بيتن إسنو أكا سمنا قوتن وقيني متاج الجبات أكا سقوتن أنا جايبات النبي أيه ولا جايبات النبي ماشي أمين رفي أني فتات السلام عليكم كما خياني فتات فتات